Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kennatu hundi keessanuu kan addunyaa tanarraa facaatanii jirtan ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan amantaa musliimaa kan waaqeffataa hundi keessanuu salaamtaan tiitan onnee irraa kaatee isin hageessu isiniin jechaadha. Arraan tanaa kannaan maaliin gad dhufee yoo jettan taate dheengaddaa feeruzaan ni maraattee jaaniiti. Kaleessa viidiyoon maxxansa irratti yoo ilaaltan ni maraattee jaaniiti numaaf miidiyaan na gaafatee ture. Ani akka nama tokkootti namni nama jaalatu ni maraachamoo osoo nama waatti godhu ta'e ni maraachamoo akkas jaalatu godha. Hannaan maraachee jechuu jiranii isaan. Sanirra arraan tanaa maalii jabduun si fiddee kanaan jettan taate akkuma gartee nama tokkotti waan kana komachaatiin jira. San bira dabri maallaqni kafale sani namarraa hin fuudhee kafale. Maallaqa namarraa fuudhee kafale san namni sun hedduu takka na jeequ jira. Hedduu takka na jeeqaa jira. Sanumarraa ani Oromoon tun ni beektaa namni ani gartee waa kana irraa akka haajaatti irraa fuudhee haajaa tanatti beeku kuni nama kiyyaa jee abdadhu. Hedduu takka sababa maallaqa kanaatti na rakkisu jira. Garuu wanni kun ni beektaa gafuudha nama galti ani cubbuudha wanni kana hundi na godhaa jira cubbuudha cubbuu haadha mana kiyyaati. Isiidhaan quban qabne kanii waan kana hunda ta'e isiin quban qabdu ilaa ammaatti illee hin dhageenye. Namni jaarsaa jaartiin haqa walirraa qaban haqa isiiti kan hundi na godhe. Itti amma quban qabdu isiin bakka dalagaa turte bakka dalagaa jirti ilaa ammoo isii duuba kaniin kan hunda godhaa jiru. Kanaatitu bakka tana hundaan na ga'e. Garuu dhiifama Oromoo xiyyeessiniin jechaadha. Inshaallah anis gam tokkoon du'aa inaaf godhaadha. Dhaamsiniin qabu Oromootiyyuu guutuudhaaf cubbuu haadha mana keessanitti akkan seenne. Ani cubbuun kana na naqaa jira cubbuudha wanni kana na naqaa jiru malee waan biraati miti. Sanirraa ilmaan Oromoo isin hundinuu cubbuu akkan seenne haadha mana keessanitti. Garuu waan kana hunda yoo dhageesse isin annaadhumatti yaa'in akka jechuu fedheeti naadhumachuu kaatee nan ajjeeftu yaa'in akka ajeeti malee. Isiin bakka dalagaa taa'u jirti ani kana hunda keessan jira. Hedduu takka miidhamuudhaan ture quba qabdanii. Kanarraa akka gorsaatti wannin dhaamsa isiniif dhaamu haadha mana keessanii akkan zallam. Ani cubbuu xiyyaatu tana hunda na fidee tana hundaan na gahe. Arrallee dubbiin sun na jalaa hin hafne. Laawalam gawaa maraacheesis maraattee jaan kunoo ni ilaala akka nama tokkotti dhaqee illee ni ilaala. Rabbi haa fayyisu isii fi arafeellee rabbiin walitti haa tolchu ni ilaala. Laakiin ammoo cubbuun ammuma siddeemiti tan harkeetiin jira dhibbaa dhibbatti. Ani
namni dhoysaadhatti maallaqa irraa fuudhee kafale hedduutu akkana komachuu jira. Wal lolu jirra telefoonaan. Namni sun namaan silaa nama kiyyaa jee abdadhurraa. Kan hunda cubbuun na godhe ammallee dubbiin sana jalaa nafne jechuu fedheeti. Amma inuu isii maraattee jaan maraatuu isii tana ani sheekaa miti. Nama maraachuu hin danda'u. Rabbuma nama maraachaa. Ani namni nama maraachuu hin danda'u. Kunuu akka nama tokkotti kunuu cubbuudha. Cubbuu walirra kaayuudha. Dhiise garuu ani fuula uummata Oromoo duratti dhiifama gaafadde as ba'ee waa'ee isii dhiisuu irratti dhiifama jeeteen ture Oromoo guutuudhaan. Badii akkanaallee ganaatti hin deebi'u jeeteen dhiifama jee ture. Amma sanumaahuu deebi'anii si maraachee naan jechuu jiran. Namni akkam godhee nama maraacha? Akkam godheetti maraachaa? Mee akkam inni maraachettanii yaaddanii? Rabbi haa fayyisu isiisi. Maalirraa eegee yaadu akka nama tokkotti jaarsilleen sirrattiin fuudhaa jechaa ni jira jaan rafeen isiin sanirraa yoo taate malee akka nama tokkotti wantillee nama maraachitee maali naaffaallee nama maraachuu dandeessi. Anillee ijaatii yaa'in agarree numaaf miidiyaadhaa irraa hin dhaga'ee ni maraattee jechuu jira. Rabbi haa fayyisu isiisi. Anillee gamanummaan du'aa hinaaf godhaa. Dubbiin laafaan jirtu yoo nan dhiises nan dhiiftu. Isin dhiisaa jaan kaasinis Oromoon tiyya qaalii. Inni nu isin jalaa hafe isinis firraa jalaa hafaa jaan. Na dhiisaan jiran akkuma isin gartan bilbilaan na yaameeti maalii jee gizee nan dhaqu Feyruzaan ni maraatte maalirraa maraatte jee na gaafate. Garuu dubbiin tun booda deebitee lubbuu namaa fiduu teessi. Yaa'ii biraa uumamuu ta'a. Yoo si taate yoo fakkeenyaaf yogguu akkana isin jaalate akkam jetta? Siin nama maraachee gise isin jaalate. Namni kam godhee nama maraacha yoo Rabbi taate malee namni nama maraachuu hin danda'u. Kanarraa Oromootiyyee anilleen waan san jalaa hafee asillee ba'ee Oromoo guutuu dhiifama gaafaddeetiin jira. Ammallee dhiifama isiniin jechuun fedha. Tana wanni jiraati isinis dhagayaadha. Nagayumaa warkachuu dhabeetiin jira. Nagaya natti hin dhiisan. Nagaya gumata akka nagayaan harkadhu jechuu warra. Nagayana dhorkanii jiranii. Maalirraa akka ta'e garuu na dhibe. Sanirra ammaan tana dhiifama isinillee jechaatiin jira. Gara tokkooni asumaan viidiyoo tanallee hanga dhumaatti daawwadhaadha. Subscribe, like, share godhuudhaan waliif dabarsaadha. Garuu du'aa hinaaf godhaa. Du'aa'iin ta'e isin hedduu na barbaachisaa. Du'aa hinaaf godhaadha. Sanirraa tun cubbuudha. Cubbuu tiyya naa deebi'ee haadha mana keessanii hadara waan hin Oromooti jedhan jiru haadha mana keessanii hin zallaminaa gafuullee ittiin seeninaa. Ani wanni kana hunda namoota gafuudha. Gafuu haadha mana kiyyaati. Inshaallah ni dabarti maa miti.
nilleen rabbiin narraa hafitu waan godhumaatti waan kana rabbiin narraa hafitu hadaraa ammoo haadha mana keessanii qofa akka hin zallamne isii bakka dalagaa jirtu kaniin kan hunda waliin laaqatte sanirraa maallaqiin deengatti fuudhee kafalasaniifu asin naqabanii jiran. Isillee nama yoo dhageesse beeku waan biraa uumama. Saniifuu kana dhaamsin kiyyaarraan tana dhiifama isiniin jechuu barbaada. Asumaan viidiyoo tanallee hanga dhumaatti daawwadhaadha. Subscribe, like, share godhuudhaan waliif dabarsaa. Hanga xumura viidiyoo tiyyaatti daawwadhaadha. Hangaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufutti nafaana turaan isiniin jaa galatooma.